Qopheessituu waancaa addunyaa biyyatti Aljeeziraa faan Qaataar tabjal qabarra mo'ata. Biyyoottan 32 irra taphattoota addunyaan qabdi cuf biyyi Eejiyaa khataat du'aa targaamo. Kiristaanoo Roonaaldoo fi Liinool Meesii saddeeq waliin dhaatte tokkummaa labsi. Gurbaan Ay Maariyaa Dooloroos Aveeroo deet Roonaaldoon biyyatti Poorchugaal dooq barana kan kargat taanaan hin gadaamoo joom jedhe. Jaalisa gabaabaa waggoottan 15 darbaniif nam kanaan qolchaa bay Meesiin immoo angana Rarbaan dhowwani boqochuun geen jechuun dubbaat akkeen war faranjoota bar 1930 irra jalqabe addunyaan akkum kan ballooni dhiituuf waggaa furafuriin beellam qabat khabarana khummarsi 20 lammeessoo ta'uusaat biyyi Sheek Tamiin biin Ahmad Altaanii Qaataari qopheesse ijaarsi dirree kubba miila qofaaf doolar Ameerikaa biiliyoon 200 dhangalaaftee jedhe ijaarsi istaadiyoomota kanirra namooti 6,500 caalu lubbuu dhabuu dubbata manaaf lafti orii nagangat dhangala hunduub guyyoottan 38 qofaaf tajaajilu taphni lammeessoon har'i galgal wiixata taphatamu irratti argama Senegaaliif Neezerlaandii waladhuu jira. Leads from the front once again. Their record goal scorer does it once more. Taph jalqaba guyyaa qaran irraanfanne Khalees galgal naannoo saati Itoophiyaa tokko magaalatti afuufame qopheessitu taphicha Qaataaritti Ikwaadoriin coompifate istaadoomii Albayaat jedhamirratti keeyyatan daqiiqa lammeessurra goliin jalqaba keebbuutulleen taat jechuun kompiitarii morme biyyatti kibba Ameerikaa jaanjessite haaloo baafte marsite tumteetti dabaluun 2-2 qorsqottee fi goobsi xiina Riibertiyoo Vaalenshiyaa Laastiraa hormatab khana khajal qabataw machaabule Ijoolleen Ab Felix Sanchez Qaataar jiyootan jaaftab kana qophaatur magaalatti afuufame daqiiqa jalqaba lammeessurra goliin irraan galuun guddoo dallansiif gurbaa baduula ka Ikwaador lafaan dhoofte jennaan balleessa peenaalitiitti muraan zebbanaanaas Ikwaador ballooni dhowwachuun Qaataar simpirra ijoolleen qabdi fakkeessit sheekoti araboota boqonnaan duub dirree deebii 20 fi dajaa biyyatti waancaa qopheessite taph guyyaa qararra watamtembe doan kan tolchuun seenaa xuraawa galmeessitee jedhe wamtaatee fuduub taphi waancaa addunyaa khabarana guyyaa lammeessootti fufee jira The Lion of Teranga leenci Teranga Senegal Neezerlaandii wal qolchuu jiru abbootiin taph kana sadi dubartoota takkittiin immoo Afrikaa jedhu Morocco Senegal Cameroon Tunisia Gaanaan faan ardi Afrikaa bakbuun faranjiin qolchuu irratti argam. Sending it into the penalty area and Al-Sheikh